Waggoota dabran keessa hojiiwwan bu'uura dinagdee biyyattii cimsan hedduun hojjetamaniiti jiru jedhame. Rakkoo idil addunyaa nu mudatan furuudhaaf furmaanni Afrikaa qophaa'uu qaba jedhame. Saawudii Arabiyaan asiritti dabalataan lammiilee Itoophiyaa 5 du'aan adabdeeti jirti. Jalqabarra hordofaa turtanii jooduuti bakka jirtan maratti nageenya isin dhaqqabu daawwattoota keenya. Miidiyaa keessa waliif TV irraa oduu saatii kanaa kan isin himaa jiru an Udii Muusaati kallattumaan gara bal'ina oduutitti dabala. Waggoota dabranitti hojiiwwan bu'uura dinagdee biyyattii cimsan hedduun hojjetamaniiti jiru jedhame. Waggoota dabran keessa hojiiwwan bu'uura irraa dinagdee biyyattiidhaa cimsan hedduun hojjetamanii jiraachuu isaanii bulchaan baankii biyyoolessa Itoophiyaadhaa Dr. Iyyoob Takkaaliny ibsaniiti jiru. Baankiin Abisiiniyaadhaa gabaa kaapitaala Itoophiyaa keessatti galmaa'uu isaa ifatti beeksisuudhaaf sagantaa addaa geggeesseeti jira. Dr. Iyyoob Takkaaliny saganticha irratti akka jaanitti gabaa kaapitaalaa hundeessuu fi sirnaan qindeessuudhaan hojiiwwan qabatamoon hedduun hojjetamuu isaanii ibsaniiti jiru. Akka biyyattitti gabaan kaapitaalaa dhabamuudhaan hanqina guddaa biyyattii keessatti uumamee turuu isaa ka yaadachiisan Dr. Iyyoob Takkaaliny hanqina kana furuudhaaf ammoo hojiiwwan gabaa kaapitaalaa hundeessuu irratti jalqabaman ciminaan itti fufuudha qabanis jeeti jira. Baankiin Abisiiniyaa gabaa kaapitaalaa waliin hojjechuudhaaf murannoon agarsiises ka jajjabeeffamuu qabu ta'uu bulchaan baankii biyyoolessaa Dr. Iyyoob Takkaaliny ibsaniiti jiru. Kunis guddina gabaa kaapitaalaa Itoophiyaa keessatti boqonnaa haaraa waan ta'eef bu'uura dhaabbattummaa gabaa caalmaatti akka cimsu dubbataniiti jiru. Dhaabbileen damee dhuunfaa gabaa sanadoota investimentii keessatti hirmaachuunis ammoo dabalaa dhufuu isaa Dr. Iyyoob kaasaniiti jiru. Gabaa kana keessa seenuudhaan abbootiin aksiyoonaa qofaaf osoo hin taane dinagdee biyyattii waliigalaatiifis gumaacha guddaa akka qabu hubachiisaniiti jiru. Gabaan kaapitaalaa guddina dinagdee saffisiisuu investimentii babal'isuudhaa fi kaapitaala yeroo dheeraadhaa walitti qabuuf deeggarsa ta'uun isaa gumaacha olaanaa akka qabus ibsameeti jira. Rakkoo idil addunyaa nu mudatan furuudhaaf furmaanni Afrikaa qophaa'uudha qaba jedhame. Rakkoo idil addunyaa nu mudatan furuudhaaf furmaanni Afrikaa qophaa'uu qaba jedhame. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaadha Dr. Gideon Ximaatewoos. Ministeerri yaa'ii baniinsa walgahii 49ffaa mana maree hojii raawwachiiftoota gamtaa Afrikaa irratti haasaa taasisaniiti jiru. Jijjiiramni qilleensaa rakkoolee idil addunyaa biroo wajjin wal qabate addunyaa qormaata cimaadhaaf saaxilaa jiraachuu wayituma kana ibsanii ka jiran hoggaa ta'u rakkoolee idil addunyaa kanneeniif furmaata Afrikaan hoogganamuu barbaaduun kaayyoo ijoo walgahii kanaa ta'uu qabas jedhaniiti jiru. Gamtaan Afrikaadhaa dhaabbilee idil addunyaa keessatti gahee Afrikaan qabdu sadarkaa madaalawaadhaan dhageessisuudhaaf mootummaa fi uummata Afrikaa bakka bu'ee sagalee cimaa ta'uu akka qabus ministeerri dhimma alaa Itoophiyaadhaa walgahii 49ffaa mana marii hojii raawwachiistota gamtaa Afrikaa kanarratti yaadachiisaniiti jiru. Qorannoowwan akka agarsiisanitti Afrikaan walakkeessa lammaffaa jaarraa 21ffaa keessatti guddina dinagdee addunyaatiif humna cimaa ta'uu akka dandeessu dubbatanii ka jiran hoggaa ta'u imala gara kaayyoo kanatti imaluudhaaf taasifamu milkaa'uudhaaf ammoo tarkaanfileen haaromsaatii fi jijjiiramaa fudhataman kallattii sirrii irratti ka hundaa'e ta'uu akka qabanis ibsaniiti jiru. Kanaafis jaan doktortichi mul'ata haarawaa jijjiirama Afrikaa ijaaruun barbaachisaa ta'uu kaasaniiti jiru. Qabeenyi Afrikaa dhaabbilee Afrikaa akka hoogganamu fayyadamummaa waloo uummata Afrikaatii fi badhaadhina ardii kanaatiif oolu akka qabus Dr. Gideon Ximaatewoos ibsaniiti jiru. Itoophiyaan hulaa galaana isiidhaa kadhabde shira sanadaan hin deeggaraminiin jedhame. Itoophiyaan hulaa galaanaatii fi qarqara galaana diimaa irraa olaantummaa seenaatii fi ji'opolitikaa qabdu akka dhabdu ka taasifame yeroo ce'umsaa bara 1983 addi bilisa baasaa uummata Tigraay TPLF fi Shaabiyaa jidduutti sanada seeraa fi mariidhaan otoo hin deeggaramin shira raawwatameen ta'uu isaa gameessi siyaasaadhaa obbo Leencoo Lataadhaa ibsaniiti jiru. Obbo Leencoo Lataadhaa turtii dhimma kanarratti miidiyaa biyyoolessaatii wajjin taasisanii turaniin Eertiraan Itoophiyaa irraa yeroo adda baatu faayidaa biyyoolessa Itoophiyaadhaa yeroo dheeraa otoo hin kabajne akkasumas ammoo waliigaltee seeraatiin osoo hin deeggaramin mootummaa ce'umsa Eertiraa buufata doonii Asab dabalatee qarqara galaanaa guutuu akka to'atu taasifamuu eeraniiti jiru. Kunis ammoo shira siyaasaadhaa humna TPLF fi Shaabiyaa jidduutti taphatameen malee sanada seera qabeessaa fi sirna qabeessa dookumantiidhaan deeggarameen akkan ta'in namni siyaasaa buleessi Leencoo Lataadhaa ibsaniiti jiru. Leencoo Lataadhaa akka jedhanitti
Itoophiyaan hulaa galaanaa dhabuudhaan kafaltii kiraa buufata doonii doolaara biiliyoonaan lakkaa'amuuf saaxiluu dabalatee gatii geejjibaa nyaataa fi meeshaalee indastirii qaaleessuudhaan jireenya lammiiletti qorumsa ta'ee jiraachuu isaatis ibseeti jira. Gameessi siyaasaadhaa buleessi kun obbo Leencoo Lataadhaa dhimma kanaan kan wal qabateen turtii miidiyaa biyyoolessaatii wajjin taasisaniin shirri bara ce'umsaa keessatti TPLF fi humnoonni shaabiyaa waloodhaan hojjetan kun lammiiwwan Itoophiyaadhaa qaaleensa jireenyaa olaanaaf kadeeggaree fi faayidaa Itoophiyaadhaa kan yeroo dheeraadhaa kan ilaalcha keessan galchin akkasumas ammoo yeroo dheeraa keessatti shira Itoophiyaanota miidhuu fi lammiiwwan biyyattii kana miidhu kabaras keessatti dhoksaadhaan ijaayyootaa duraan dhokfame dhoksaadhatti hojjetame akka ta'e ibsaniiti jiru. Guddina ummataatii fi dinagdee ammaa wajjin ammoo hulaa galaanaa argachuun dhimma jiraachuuti kajaan gameessi siyaasaa Leencoo Lataadhaa. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad murtoon kun ummataan paarlamaa fi kaabineen otoo hin beekamne shira siyaasaatiin murtaa'uu eeruun isaanii kan yaadatamu waggaa ta'u. Tattaaffiin ammaa ammoo karaa seera qabeessaa fi dippiloomaasiitiin taasifamu dogongora seenaa sirreessuu fi nageenya dinagdee yeroo dheeraa mirkaneessuudhaaf kan kaayyeeffate ta'uun isaa yeroo adda addatti ibsamaa turuun isaa ni yaadatama. Lammiileen Itoophiyaa harki 60 ta'an rakkoo hanqina nyaata madaalamaa mudachuun ibsame. Lammiilee Itoophiyaa harki 60 ta'an bara 2023 fi bara 2025 jidduu rakkoo hanqina nyaata madaalamaan isaan mudachuu gabaafameeti jira. Ammas Tigraayin alatti 2/3 lammiilee biyyattii nyaata madaalamaa akka hin arganne ibsameeti jira. Gabaasni wabii nyaataatii fi madaalli soorata addunyaa kan waggaa kan bara 2026 haaraan ifoome akka agarsiisutti yoo ta'e baroota 2023 fi 2025 jidduutti lammiileen Itoophiyaa miiliyoonni 80tti dhiyaatan rakkoo hanqina wabii nyaataa sadarkaa jiddugaleessaa irra dhaqqabee ka jiru waggaa ta'u bara dabre kana keessa qofa uummata biyyattii keessaa harki 2/3 ol ta'an nyaata madaalamaa fayyaa isaaniitiif ta'u argachuu kan hin dandeenye ta'uu isaa ibseeti jira. Gabaasichi akka eeretti yoo ta'e tilmaamni biyyoolessaa Itoophiyaatiif taasifame kun rakkoo hanqina ragaatiin wal qabateen naannoo Tigraay kan waraana miidhame kan dabalatu miti je'eeti jira. Kun ammoo hanqinni nyaata madaalamaa Itoophiyaa mudate jaame naannoo Tigraay ka sababa wal waraansaatiin bututtee turte osoo hin dabalatin akka ta'es ifoomeeti jira. Gabaasni fuula 250 akka qabu kun dhaabbata nyaataa fi qonnaa addunyaadhaa FAO, Faandii Misooma Qonnaa addunyaadhaa IFADdhaa fi dhaabbata gargaarsa daa'immanii gamtaa mootummoota UNICEF, sagantaa nyaataa addunyaa WFPdhaa fi dhaabbata fayyaa addunyaatiin WHOdhaan gamtaan kan qophaa'ee fi ifoome jaameeti jira. Akka gabaasa kanaatitti bara 2023 hanga bara 2025 keessatti namoonni miiliyoona 79.4 ta'an uummata Itoophiyaa keessaa dhibbentaa 60 akka kataan rakkoo wabii nyaataa sadarkaa jiddugaleessaatii fi cimaadhaan rukutamanii jiran ta'uun isaa ibsameeti jira. Tigraayitti rooba cabbii makatee roobeen lammiiwwan 10,000 ta'an qeerraa buqqa'aniiti jiru jaame. Naannoo Tigraay godina jiddugaleessaa keessatti rooba cimaa cabbii fi bubbee makatee roobeen daa'imni ol adeemaan tokko lubbuudhaan dabree ka jiru yeroo ta'u namoonni 10,000 ta'an ammoo qeerraa buqqa'anii jiraachuun isaanii ibsameeti jira. Godina jiddugaleessatti bulchaa itti aanaa Qayyi Taklii obbo Haabtoom Zannabaadhaan miidiyaadhaatti akka ibsanitti yoo ta'e namni duudhaa fi buqqa'uun alattis qabeenyi hedduun manca'ee jiraachuu isaanii ibseeti jira. Rooba cimaa cabbii makatee roobe kanaan riidhaa fi qabeenyi lammiileedhaa hedduun manca'anii ka jiran ta'uun ibsamee ka jiru yeroo ta'u dabalataanis midhaan lafa hektaara 10,000 ol akka manca'ee jirus ibsameeti jira. Roobni nama tokko ajjeese namoota 60,000 qe'ee isaaniitirraa buqqisee jiru kun qabeenya lammiiwwanii hedduu gaagee ka jiru ta'uun ibsamee ka jiru yeroo ta'u balaan kun gaafa kibxataa dabre rooba cimaa roobeen kan mudate ta'uun isaa ibsameeti jira. Cabbiin gaafa sarroobe haga ammaan tanaatitti akka naannicha keessatti jirus ibsameeti jira. Cabbii baay'ee hamaa seenaa Tigraay keessatti mudatee hin beekne naannichatti roobeen lammiiwwan hedduun miidhamanii ka jiran ta'u qondaalli naannichaa kun ibseeti jira. Haga ammaan tanaatittis lammiiwwan 60,000 lakkaa'aman qe'ee fi qabeenya isaaniitirraa sababa cabbii hamaa naannichatti roobeetiin baqatanii ka jiran yeroo ta'u balaa rooba cabbiidhaan wal makatee rooba jabaa kanaatiin ammoo gaagaamni hedduun dinagdee naannichaatirra dhufuun isaaniitii fi qonnaan bularra miidhaan hamaan ga'ee jiraachuu isaanii bulchitoonni naannichaa ibsaniiti jiru.
Oduu xumuraatiin Saudi Arabiyaan dabalataan lammiilee Itoophiyaa 5 bakka Asir jedhamutti du'aan adabuu isii beeksisteeti jirti. Ministeerri dhimma alaa biyya keessaa Saudi Arabiyaa akka beeksisetti lammiiwwan kunniin guyyaa wixataa du'aan adabamaniiti jiru jedhameeti jira. Ministeerri biyya keessaa Saudi ibsa baaseen maqaa lammiilee du'aan adabamanii tarreessee kan jiru hoggaa ta'u maatiin namoota ajjeefaman sirritti dhaga'uun isaanii waan hin baramneef maqaa isaanii eeruu irraa miidiyaaleen guutumatti qusatan jiru. Saudiin jalqaba baatii adoolessaa keessas lammiilee Itoophiyaa 2 baatii waxabajjii keessas ammoo lammiilee Itoophiyaa 4 fannisuun isii kan yaadatamu hoggaa ta'u akka ibsa kanaatitti ammoo lammiileen kun qoricha sammuu adochuu yookaan ammoo ashish gara daangaa biyyattiitti yeroo seensisaa turan to'ataman ta'uu isiidhaa ibsaa turteeti jirti. Murtiin du'aa tibbanaa lammiilee yeroo dhiyootti biyyattii keessatti duutitti murtaa'ee ture 17 ga'ee jiru hoggaa ta'u ministeerri ibsa baasee lammiileen Itoophiyaa qorannoo taasifame jeen yakkamaa akka ta'an irratti gahamee jiraachuun ibsameeti jira. Lammiileen kunniin murtoo du'aa kan irratti dabre miidhaa qoricha sammuu nama adochuurraa lammiilee fi jiraattota tiksuudhaaf akka ta'es ibsameeti jira. Ministeerri dhimma biyya keessaa Saudi Arabiyaadha lammiileen Itoophiyaadha hashiishii fi qoricha baala sammuu nama adochuu ka garagaraa gara daangaa Saudi Arabiyaadhaatti irra deddeebiidhaan galchaa turan keessaa kanneen to'atamanii fi harkaan harkatti qabaman akkasumas ammoo kanneen qorannoodhaan yakka isaan dalagan kun irratti mirkanaa'e mana murtiidhaatiin yakkamaa jaaman irratti duutii dabartee turte hojiirra oolaa jiraachuu isaa ibseeti jira. Ji'oota muraasa dabran maatiin lammiilee dhaabbileen mirga namoomaatiif falmanii fi qaamoleen garagaraa yaaddoo ibsatanis Saudiin lammiilee du'aan adabuu itti fufteeti jirti. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaadhaa ibsa 7 dura baasee tureen Saudi Arabiyaa keessatti lammiilee Itoophiyaa adeemsa seeraa jala jiranii fi murteen irratti dabre ilaalchisuudhaan aangoota biyyatti dhimmichi isaan ilaallatu wajjin itti dhiyeenyaan mari'achaa jiraachuu beeksisee ka ture hoggaa ta'u murtii aangoota Saudiitiin tibba kana lammiiwwan Itoophiyaa irratti dabree jiru kana ilaalchisuudhaan mootummaa Itoophiyaa biraa haga ammaan tanaatitti wanti jaame kan hin jirre hoggaa ta'u Saudi Arabiyaan ji'oota 6 dabran kana keessatti amma ji'anga waxabajjii jidduu ji'a jiru keessa qofatti lammiilee Itoophiyaa 7 du'aan adabuu gartuun mirga namoomaatiif falmu Amnesty International dabarseeti jira. Mana hidhaa Hamis Mushaayit jedhamu keessatti lammiileen Itoophiyaadha 63 ta'an murtoo du'aa itti murame guyyaa du'a isaanii eeggataa akka jiran yeroo ta'u dhaabbileen idil addunyaa mirga namoomaatiif falman Amnesty International fi Human Rights Watch dabalatee dhaabbileen garagaraa lammiiwwan Itoophiyaa kanneen du'a jalaa baraaruudhaaf iyyataa akka turan hoggaa ta'u ministeerri dhimma alaa Itoophiyaadha ibsa gaafa adoolessa 6 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaa baasee turen mootummaan Itoophiyaadha nageenya lammiilee biyya alaa Saudi Arabiyaa keessa jiraatanii eegumsaa fi deeggarsa qoonsilaatiif bakka guddaa akka kennee jiru ibsee turuun isaa ni yaadatama. Mootummaan Itoophiyaa gaafa kana ibsa kana baasee turus garuu lammiiwwan Itoophiyaadha Saudi Arabiyaa keessatti duutii itti murtaa'uudhaan guyyaa du'a isaanii mana hidhaa keessa ta'anii eeggachaa jiran ammas tokko tokkoon baafamanii mootummaa Saudi Arabiyaatiin fannifamaati jiru. Egaan hordoftoota keenya miidiyaa keessa Waliif TV irraa oduun isin biraan gahaa turre kanumaan raawwadheetiin jira. Sagantaalee fi qophiilee Waliif TV kaafan itti fufuu yeroo gaarii qabaadhaa. Nagaan naa turaa fayyaa ta'aa.